هيه ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan hundinuu nageenyi xiyya qoonni irraa burqesinaa ga'uun isinin jaa arraan tana viidiyoo lammaffaatiin isinii qabee dhufe viidiyoo xiyya kaduraa irratti warreen koomentii kannitanii warreen bilbiltaniis warreen karaa adda addaatiin jajjabeestanis hedduu galatoomaan isinin jaa maaltu na kakaate arra viidiyoo arraa kana waraabuudhaa fi viidiyoon arraa kun haala yeroo amma waan Oromoo keessa jirtu laallata fi seenaa tokko keessa deemeetiin waa'ee nama kanarraa illee xiqqoo dubbachuu fedha maali yeroo ammaan tana Oromoon qoqqobbiirra jirti yookaan bittaa fi gurgura lagannaa bittaa fi gurgurarra jirti kanaaf maali bu'aan isaa maal miidhaan isaa kaja'uu laalla kanaaf arraan tana xiqqoo seenaa nama kanaa dubbadheetiin san booda seenaa tanarratti yeroo ngubu seenaa nama kanaa booda waa'uma Oromoo irratti dubbachuu fedha maqaan isaa Mahatma Gandhi jedhama dhalataa Hindiiti bara 1869 keessa dhalatanii immoo erga dhalatanii barnoota isaanii seeraanii eebbifamanii biyya Ingilizitti san booda biyya galee qabsoo erga eegalee waggaa lama keessa biyya darbanii South Africa ture South Africa waggaa 23 taa'ee amma illee biyya deebi'e jechuudha amma erga biyya deebi'e booda qabsoon tun akka malee hammaatee ummata nama haga tokko gurmeeffatee dammeeffatee akkana qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuu fedhaa jeeti nama kaafate jechuudha ummanni abadan wanni kun waan hin danda'amne waan hin taane dhiibaa jirtaa jedhaniin jechuudha lakki hin danda'a jeen erga yeroo dheeraadhaaf qabsoo karaa adda addaatiin gaggeesse booda gaafa dhumaa maal godhee silaa seenaan isaa dheertuu kitaabni hedduu jira viidiyoo hedduu jira yoo deemtan laaluun ni dandahama ani immoo waaniin xiqqoo beekuu fi waaniin argirraan isinii hima immoo dhiifama naa godha warri seenaa qoratanii fi warri seenaa barsiiftanii baratanilleen yoo dogoggoreen sirreessaa dhiifama naa godha immoo waanumaan dhageerraan xiqqoo uummata hiyya dhageesse jeeti duuba erga qabsoo tana eegale booda maal godhe gama dhumarratti osoo san hin godhin dura ummanni Hindii kuni lakkoofsi isaanii namoota yeroo sanitti namoota miliyoona 300 namoonni British achi bakka bu'anii isaan bulchaa turan namoota 100 qofa dhalataa Hindii 4,000 British tokko bulchaa jechuudha meelaala dubbitan dhalataa Hindii 4,000 British tokko bulcha maal jechuun kun dubbiin as keessala ilmi namaa yoo gabroome wanni fedhe isa qabdi jechuudha yoo immoo sammuun isaa bilisoomte wanni takka isan dhaabtu fakkeenya takkataniin yeroo hunda wanni online irraan argadhe fakkeenyi sun hedduu fakkiinaa taati maal jaa fardi kuni barcuma xiqqaa kana qabeenii dhaabbatu jira abbichi barcuma kanatti hidhee biraa deeme maaliif fardi kun akkan deemne ni beekare maal jaa sometimes the thing that is holding you back wanni si qabee duuba si dhaabbatu maal jaa beekta is all in your head barsammutee keessa jaa barsammuteeti arraan tana yoo kana laalle nuti warreen mootummaa wayyaanee tajaajilaa jirru kuni aslaala kuni wayyaanee beeka arraan tana opinion barcuma kana fuutee miti bakka feeteen illee cahuu dandeessi kaate garuu sammuusii keessa abbaa cahayyee kuni isa kana isaan qabee taa'u jira isa kana isaan qabee taa'u jira opinion police aslaala open your brain man hay qeeroo ta'e hiriir so ammaan tana seenaa Gaandhiitti isinii deebi'a amma maali akkamitti ummata isaa kana bilisoomsuu qaba nama miliyoona 300 kan namni kumni 100 qabeeni taa'u inni kun immoo baratee jira seera barate akkam yoon godheen addunyaa tana rakkoo nuti keessa jirru hubachiisee oduu tana addunyaa dhageessisaa akka jedhu itti dhufte jechuudha akkamittiin bilisoomsa
لا وجو بوتو فكاتو وجو مسكينة وفتيت ديما قامت أمرتي سينا إساي سنرا قواف صوف سالت مارش خجو هريرة سوقدة خجو إيقاليشو مال يرو سنتي هندين سوقدة قوتو سندن ديسو غرغرو سندن ديسو إنجليز قوفيشو خقودو تندو مال قولي غاندين مي وانتي قو سوقدة وان ربين أومان نوخان نتان أكامتي قولو ندن دينيا خجو را مي أمانوما خيابرة جوي خاية مارشين قول أجيشو أمتا ساقافتي أبو هندن ديسو ونخن الفاتحة دوان نخن نيغانا خاسا جين guyyaa 24 fudhatu ka'eetiin Arabiyan Sea khajaa muxarafa qarqara garbaa dhaqee jechuudha maayila 240 guyyatti maayila 10 deeme jedhu kun arras numa kha ummanni itti daama laala akkatti marchi godhan gartanii akkatti marchi godhan guyyaa 24 tti bahara qarqara dhaqan jechuudha ogaachi dhaqan soogidda dhaqanii hammaaratan akka nama bilisummaa hammaaratee gammadee gaandiin godhe jechuudha maaliif beetani amma addunyaan guutuun amma protestii isaanii kana addunyaan guutuun dubbate gaazexaan biyya Ingiliz biyya Faransaay biyya hundarraa dubbachuu eegalte jechuudha amma nugustichi yaame jechuudha gaandi maali hotu waamicha godheef soogidda xiqqoo san guduunfateeti carqii isaa jala guduunfateeti dhaqee jechuudha biyya Ingiliz bishaan kaaniif gilaasii hojii namichi huni ogaachi dhaqu ummanni suufa nuffadhu jeen huccuma tanaan hin deema jeen huccuma tan sanuma isin gartan tan akkanuma deeme laala qabbana raa'isuma tana darbatee deeme sanuu ni qorra yeroon sun ni dhaqee dura waan godhee nugustichi dura taa'ee soogidda xiqqoo baasee bishaan keessa naqatee dhugee gammade maali jeen soogidda tana maayila 240 deemeetiin qotadhee baafadhe jeen maaliif isin bar soogidda rabbiin nuu kanneen leen dhoorkattani bilisummaan fedha ummanni kiyya bilisummaa fedha amma 200 nu gabroomsitanii isinii ga gaafa kan ka'e deem jeeni booda ogaanni jee hindiin akkasit bilisoomte jechuudha karaa qabsoo adda addaatiin jechuudha ummanni irratti hirmaate ta'e isaanii achuma irratti hin dhaaba amma ta'a Oromooti amma nuti qabsoon teenya maalirra jirti ani yeroo hedduu yeroon guutamee aare qawwee namu qawwee janna beekta garuu humna guddoo ofirra wallaalle humna guddoo humniti gurguddoo lama maali qabeenyaa fi ummata guddaa qabnanti ummata guddaa bira hunneeti diiyaasporaa kana tokkoon isin agartan ambaasaadar Oromooti yoo waan fedhallee ta'e yoo arra dhugaan dhufte Oromoontu walii galti beeka hundisii walii galti arra yoo kaansarallee walitti taane as keessa mataallee wal dhukkubsine gaafa dhugaan dhufte immoo walii gallammoo bilisummaan teenya dhiyaatte maaliif jennaan sammuu teenya bilisoomaa jira sammuun teenya gaafa bilisoomte bilisummaanis fagoon jirtu dhihoo jirti arra eessa jira hayyuun keenya kun rabbi haa beeku jiraatee du'e callisuun qabna gaafa dhibbatti mootummaan kun moohee je'e cal jennee mana galle Rwaandaa fi Burundii fi biitti Afrikaa ta'an gizee yeroo mootummaan isaanii 56 fi 60 moohee je dachiisamii walii garagalchan nuti Oromoon akkasitti jala baanee filmaata san irratti dhibba moohee gizee cal jennee gallee rafne arra Baqqalaa Garbaa jarri tuni jeenicha keenya hayyuu keenya kana isa kana yoo ajjeesan anaaf ati gallee rafna hirribni nu fudhata ayyaanni nu tola mee barri haarawa mee isin warri dhugumaan Oromoo himattan Baqqalaa Garbaa du'uu fi jiraachuu isaa mistirii nu ta'ee jira waan takka wanni irraa beenu hin jiru du'ee jiraate wanni irraa beenu hin jiru yoo jiraate maa nu gorsiisin yoo lubbuun jiraate wayyaaneen maa guyyuma san baateen dubbatin kanaaf ilma Oromoo taate yoo qoqqobbii yookaan bittaa fi gurgura lagannaa kana cabsitee itti baate dhiiga hayyoota keenyarra akka deemu jirtu filaani namaa miti ati waan namummaan qabdu isinis warri OPDO fi poolisa biin jettan wanni isin qabee taa'u jiru humaatii miti zero wanni isin qabee taa'u jiru hin jiru humna ni qabdan afaan ni qabdan yeroo wayyaaniin deemaa waa godhaa itti deemaati mala dhawaachii jara keessanitti gargaara bira dhaabbadhaa deemaati achiin baha jaan yeroo deemaa dukkaana ashagaa isiniin jaan kabana oggaa gartan deemi cufi jaan ati maa nama keessa hafta jaani cufi jaan
arra economically mootummaa kana dadhabsiisuu dandeenya arra odoo silaa oromoon xaafii magarsitee qamadii qottee sangaa gabbiftee deema aanan dhadhaa jimaa cabsitee buna wanni gootee alagaa firra fincaansuu jirti mee isi warri jimaa qabdan arra iddoo jimaa san warra jimaa qabamu be haraaraan akka nama gootu mee torbaan takkaaf jimaan cabsinaa dhiisame mee torbaan takkaaf joollee waggaa 3-4 eebbifamuuf yeroo xiqqoon hafteef injiinarootaa fi doktoraa ta'u warra seera eebbifamuu deemu warra akka foon haaniida gubame san oromummaa jecha akka keessanitti jimaa cabsanii gurgurachuu wallaalle buna cabsanii buna magaalaa fidachuu wallaalle sangaa gabbisanii akka keessanii sangaa fidachuu wallaalle garuu sammuun isaanii bilisoomtee jirti gaafa sammuun teessi bilisoomte arra atilleen gabrummaa jalaa baata kun waan xiqqaa miti khasaaraa xiqqaa miti kafiduu deemu guyyaan shanan kun beeka ayyaanaaf wanni ayyaana mala ayyaaneffanna ayyaana bara haaroo maali arra warri diyaasporaa jettaniis warri dur doolaara 200 ergitan dhaaba liqeeffadhaa jaan ollaa keessan irraa ni ergina nama fira ameerikaa qabu namni beeku ni liqeessaaf ni beeknatan silaa namni nu baankii irraa maallaqa guuratee harkaa qabame haa wali liqeeffatanii nyaatanii turree erginaafi dhageessanii kanaafi yaa obboleeyyin kiyya yaa obboleettii tiyya qabsoon oromoo bilisummaan urgaawaa jirti dhugaan isin hin jedha dukkana duuba ifaa jira hadhaan gizee dubbi waan hadhaa'u takka duubas mi'aa jira beeka aduun arraan tana aduun wayyaanee dhihaa jirti ta oromoo immoo barihaa jirti beeka arraan tana akkaan dhiyoo tana kotteen baqala garbaayoo cabxe kaniin je hoggantoota kaanillee yoo waan takka ta'an lola nuu rabbantee beeka kottaa nuu baha jechuudha oromoo maal fiddan jarri kuni paaspoortii itti kannine maallaqa jaartii keessanis baafadha deemaa jennee nu dani as keessa ta'anii nu qabsaawaa jiran jaani yoo immoo waan takka godhan arra sammuun teenya bilisoomuu qabdi opidiyoo poolisa sammuun tee bilisoomuu qabdi hageewumiti ati barcumaaf ergamta hageewumiti abbaa tsahayyeetiif ergamta hageewumi rabbiin bar bilisoomsee si uume bar bilisummaa keessa si uume barsiituuf gabroomsu jira malee akka warri hindii British tokkichi 4,000 bulchuu ture nama 100,000 nama 1,300,000 bulchaa ture arra nuti 1,40,000 akkami 5,500,000 bulchiti if gaafa arra qabeenyi hundi arra lafa oromiyaa sanirraa bahu guutuu sanuma nyaatee dhugee deeqqifatee kaan dabarsee kanna guyyaa 5 bunni hin cabin jimaan hin cabin wanni takkan ta'e mee isin waan taatan agarrame hinduudan mana keessan ta'a ikonomii irraa qaba paawara guddaa qabdan kana qabadhaa ta'an diyaaspooraanis qabadhaa ta'an yoo rakkanne duunee jedhan yoo 500 dura taate 100 takka ergi maaliif doolaara biliyoona 3tu diyaaspoora kanarraa dhaqa bar waggaatti kunuu isaan baxraansee jira bar sharafa kana eeggachuudhaaf barana akka liqeeffatan godha warra keessan nama warra ollarra kanaafi seera kana cabsina warri cabsitan qeeroon ni jirti qeeroon tarkaanfii isinirra fudhachuuf qophii dhabo arraan tana yeroo aare ilmi namaa dhugaadha qawwee jaabeeta anillee yeroon aare humna qawwee caaltu harka qabna arra ani qawweetti yoon amane warra qabsoo karaa nagaa amanu kana dura dhaabbachuun qabu warri qabsoo karaa nagaatti aanu warra qawween deemu dura dhaabbachuun qabu qabsoon teenya hundi waltinniftee waliin deemu qabdi kanaafi arrarraa eegallee warri arraan tana daldala keessan banattan warri jimaa cabsitanii hannaan fiddan arkaa jira baajaajiin teessanis waan taate ayisuuziin teessanis baasninis qeeroon sammuun bilisoomte isinii rafaan jirtu arraan tana wayyaaneen bara 1998 keessa ijoollee gaafa isiin seentu amata 8-9-10-12 jidduu jirtu daaddaa teenya hunda jechuudha warra oggaa
ganama ogaa kaanee bishaan garba dhiqanna jennee deemnu ni beeyta warri baadiyyaati warri magaalaa xixiqqoo lafee Oromoo maaltu lakkaa'ee fixa galgalaa ganama waraabessi bar foon Oromoo mi'eeffatee ture bar ijoollee hijaasaniin qabamteetu arraan tana biyya alaa dhiitamee haadha abbaa fi wajji bahee jira arra isaan sun ambaasaadar Oromoo takka takkatti arra Ameerikaa keessaa ambaasaadar Girmaa Birruu qabanii Oromoon immoo 100 qabdi ambaasaadar isin bira jirra warri biyya alaatis hin rafne oggaa isin achi dhukkubsatan nutis dhukkubsatu jira beekaa asirra kanaafi hin sodaatina OPDO hin sodaatina warri poolisa ummata keessa wajjiidheera sammuu teessan bilisoomsa yoo kana goone mootummaa kana harka micciirreetti waan feenu goona arraan tana qoqqobbiin tuni itti fufuu qabdi qabsoon qoqqobbii tanatti aantu maali qabsoo biraatutti aana jechuudha shanan tun oggaa xumuramte isin agarsiifne hiriira baane isin agarsiifne hiriirri karraa xiqqaati rabbiin jannataan isaan haa qananiisu ijoollee bilisummaarra dhumte tana hunda ammoo itti aane qoqqobbiidha itti aanu immoo itti fufaa jira qabsoon teenya isiniin rafnu beekaa kanaafi arrallee dubbii isinitti hin dheeradhu dubbii tana asumarratti isinii gaafsa dubbiin teenya ammallee deebisa ammallee ni eegganna wayyaaneerraa achi buutee hooggantoota keenya isin maal ayyaana kabajanii miti nuti dura deebisaa isaanii kanaan nu deebisa hayyuu keenya jeyna keenya ni feena bakka inni bu'e hin dagannu ammallee du'ee jiraate baruu feena immoo yoo ajjeeftee dhoysitees nutti himi nuu beeka akkatti siraa kafalannu wayyaane akkanaati viidiyoo kana sheer naa godha walii daddabarsa akka warra biyyaa naa qabu nagaan naa jiraadha galatooma